Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa baay'atu. Barattoonni Focus Finfinnee fi namoonni sagalee kana dhaggeeffachaa jirtan hundumtuu akkam jirtu? Ani Paaster Naa'ol Baqqaleetii. Qayyabannaa keenya ergaa Qolosaayis irratti erga waliin jalqabnee kutaa 8 qayyabannee har'a kutaa 9ffaadha. Introduction macaafichaa wajjini. Har'a kutaa 9ffaa boqonnaa 2ffaa Qolosaayisiin lakkoofsa 1-5tti kan jiru walii wajjiniin yerootti qayyabannu ta'a. Akkuma mala keenya kuticha dubbifannee walii wajjiniin gara waa tokko ilaalutti dabarra. Qolosaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 1-5tti kan jiru maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Ani isiniif warra Laawodiiqiyaatiif akkasumas warra fuula koon argin hundumaaf attam guddisee akkan dhamaa ture akka beektan nan barbaada. Kana gochuun koos garaan isaanii jajabinaan akka guutuuf jaalalaan walitti hidhamanii utuu jiranii badhaadhummaa amansiisa guutuu qabu isa hubannaa keessaa dhufu dhoksaa Waaqayyoo isa Kiristoos keessa jirus beekuu akka argataniif. Badhaadhummaan ogummaaf beekumsaa hundinuu isa keessa dhokfamee jira. Kanas namni tokkollee dubbii nama wallaalchisuun akka isin hin gowwoomsineefan dubbadha. Fooniin yoon isin bira jiraachuudhaa baadhe iyyuu hafuuraan isin biran jira. Toora gaarii isin qabdanii fi Kiristoos Yesuusitti amanuutti jabaachuu keessan arguutti nan gammada. Ameen. Kutaa kanaa baay'ee kutaa gabaabaa fi garuu immoo baay'ee barbaachisaa kan ta'edha. Tarii akka mata duree qayyabannaa keenyaatti dhoksaa Waaqayyoo isa Kiristoos keessa jiru beekuu yookaan dhoksaa Waaqayyoo isa Kiristoos keessa jirus jettanii qabachuu dandeessu. Kutaan kun guddina hafuuraa amantootaaf garaa guutuudhaan yeroo dhamaanu bu'aa akkamiitu argamuu danda'a? Badhaadhummaa Yesuus keessa jiru immoo maal fa'ii waan jedhu kanarratti xiyyeeffatee kan barsiisudha. Gara qayyabannaa keenyaatti kan nu geessuu danda'anii bifa gaaffiitiin waa muraasa kaaseen achii booddee gara tokkoon yaada macaafichaa hubachuutti dabarraa jechuudha. Isa jalqabaa lakkoofsuma tokkorraa gaafa ilaaltanii Phaawulos namoota argee hin beekneef yookaan namoota isa arganii hin beekneef illee dhamaatii guddaa akka inni qabaachaa ture agarraa. Phaawulos namoota argee hin beekneef hammam akka dhame, hammam akka hojjete, guddina hafuuraa isaaniif hammam akka dhimmee lakkoofsa tokkorraa warra fuula koo arganii hin beekne hundumaaf warra Laawodiiqiyaaf warra Qolosaayisiif hammam akka hin dhimmee isin iyyuu beektuu jedheetu waa'ee dhimmamuusaa, waa'ee dhamaatii isaatii yookaan waa'ee paashinii wangeelaaf namoota wangeelan argatiin jiran hundumaaf qabu bakka inni itti tuquudha. Itti fufee immoo dhamaatiin isaa kun maal akka argisiise lakkoofsa 2 immoo warra fuula isaan beekneef illee dhama'uunsaa immoo end rizaaltiin isaa maal akka inni ta'e kutaan keessatti dubbatudha jechuudha lakkoofsa 2 irratti. Lakkoofsa 3 irra gaafa dhufnu garuu Kiristoos keessa badhaadhummaatu jira jedheetu badhaadhummaan kun immoo badhaadhummaa maaliiti waan jedhu illaaboreet godha lakkoofsa 3ffaa irratti jechuudha. Lakkoofsa 4-5 immoo gaafa laaltan overview isaa laallee itti deebinaati. Badhaadhummaan ogummaa beekumsaa nuti Kiristoos keessaa waraabbannu kun maaliif nu gargaara? Maa inni faayidaansaa isa jedhu immoo lakkoofsa 4-5ffaa boqonnaa 2ffaa irratti warra kana ka'a kun akka overview waan har'a qayyabannutti kan nu gargaaru yoo ta'e Phaawulos egaa akkuma amma dubbifanne garaa guutuudhaan waldaa kiristaanaatii fi baay'ee kan dhimmu waldaan kiristaanaa akka isheen jabaattuuf amantoonni hundumtuu gooftaatti akka guddataniif nama dheebuu guddaa qabudha. Nama paashinii boba'aa qabudha. Amma dhumaatti nama gatii kaffaluudha. Kan nama dhibu warruma na argee hin beekneef illee warra fuula koo argee hin beekneef ammam akkan hoo'u ammam akkan deemu isiniyyuu beektu jedhee jalqaba. Kaayyoon jireenya isaatii inni tokkichi maal inni kiyyoo Yesuus Kiristoositti qurxummii hedduu galchee darbuudha. Kaayyoon Phaawulos inni guddaan namoota gooftaa hin qabneef akka waan gatiin irra jiruutti itti dhaga'ama, in dhukkubsata, peenii qaba. Wangeelli gooftaa Yesuus Kiristoos ammayyuu biyya lafaa kana guutummaa hin geenye jedhee dheebuu akkasii qaba malee waa'ee koonfertii ofii isaatii nama hin yaadne akka Phaawulos ta'e kutaadhuma kanarraa illee arguu dandeessu. Namoota sarganii hin beekneef kadhata, namoota sarganii hin beekne, namoota hariiroo tokko iyyuu hin qabneef
hin dhamaa hin dhimma. Waaqayyo isa gargaareera, waldaa baay'ee hundeessuu danda'eera. Yeroo tokko tokko Waaqayyo ammuma nuun ofii keenya laanne ammuma nuun dheebuu qabnu nu wajjiniin hojjeta Waaqayyo yeroo tokko tokko. Iskooppii keenya bal'isuu, dheebuu keenya baay'isuu, paashinii keenya bobeessuu kan qabu nuun akka ta'e macaafa qulqulluurraa iddoo garaa garaattis ilaaluu dandeenya. Yeroo baay'ee namoonni tajaajila isaaniitiif dheebuu gubaa paashinii jabaan qaban taanaan ofirraa baasa tajaajilu. Bahaa tajaajilaa hin qaban taanaan immoo tajaajila sanatti ija qabeessa ta'uun hin danda'amu. Jireenya Phaawulos irraa wanti nuun barannu inni guddaan isa kanadha. Waanuma tajaajiluu qabnuuf tajaajiluu, waan mishinii hojjechuu qabnuuf mishinii hojjechuu, waan faarfachuu qabnuuf faarfachuutu hin taane dheebuu gubaa nun teessifne wayii waan qabaannuuf waan sanaaf wangeela hojjechuu, waan sanaaf faarfachuu, lallabuu, kadhachuu, kaawunsil gochuu akka qabnutu jireenya Phaawulos irraa bardanii ba'aa isa jedhu kanatu irraa baranna. Ana gatiin narra jira jedha Phaawulos. Namoota fuula koo hin beekneef, warra Giriikiif, warra Yihuudiif, Roomee boqonnaa 1:14-16 gaafa dubbistan kanan itti gaafatamu gatiitu narra jira jedhee jalqabaa. Hunduma keenyarrallee gatiitu nurra jira. Waaqayyo isa kana nuuf ibsu malee. Innaa kan isin dhibu ofiisaatii amma hidhameeti kan inni kadhannaa kana kadhatu. Ergaa amma nuun qayyabachaa jiru kanallee ergaa mana hidhaati jenneerra introduction isaa irratti mana hidhaa keessa taa'etu namoota san argineefillee dhimma barreessaa. Mana hidhaa keessa taa'anii ergaa barreessuu ta'a yaada. Tunu ta'e mana hidhaa keessa teenyee maal yaaduu dandeenya? Waaqayyo wajjinillee akkamittiin communicate gochuu dandeenya isa jedhu hundumti keenya gara dhuunfaa keenyaatti deebinee jireenya keenya sakatta'uu ofii keenya ilaaluu dandeenya waan ta'eef. Innaa gaafa kutaa kana qayyabannu lakkoofsa tokkoffaa kana gaafa dubbifannu gara jireenya keenyaatti akka nuun finnu baay'een isin hafeera. Lakkoofsa tokko laga jedha. Ani isiniif jedha. Isiniif jechuun isin warra Qolosaayiisiif jechuudha. Warra Laawodiiqiyaatiifis akkasumas warra fuula koon arginu hundumaaf attam guddisee akkan dhamaa ture akka beektan nan barbaada. Dhamaatii guddaa, wallaansoo guddaa, qabsoo guddaa irraan ture wangeela isin qaqqabsiisuu fi toora gaarii irra isin hiriirsuu fi Gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin barsiisuuf, isin hubachiisuudhaaf ammam akkan dhamaa ture isiniyyuu beektu ammas akkas hin beektan nan barbaadaa jedhee jalqaba. Obboloota kun nutoo waamicha keenyaaf dheebuu gubaa qabnaa? Ba'aan nutti hin dhaga'ama? Moo ofirraa baasa hojjechaa jirra? Namootaaf hin kadhannaa? Garaa namootaaf dhimmamu qabnaa? Isa kana akka nuun ittiin jireenya keenya ilaalaa kutaa kana qayyabannu nan barbaada. Innaa Phaawulos egaa dhamaatii amma kana ga'u dhama'ee maal inni rizaaltiinsaa gaafa waldaa kiristaanaaf dhamaanu, gaafa wangeela Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kaabaa kibbatti bahaa lixatti daangaa amma daangaatti bal'isuudhaaf gaafa dhamaanu, gaafa wallaansoo qabnu rizaaltiinsaa immoo maal fakkaataa isa jedhu lakkoofsota taanan irraa ilaaluu dandeenya. Tokko jedhee ibsuu yeroo jalqabu garaa ija jabinaan guutee jedha. Garaa ija jabinaan guutee gaafa jedhu Kiristoosiin amanachuu irratti garaa jabaate, haalaan kan hin raafamne, dhaabbataa kan ta'e, kan hin mixxiqne hiika jedhu of keessaa qaba. Amantootaaf gaafa dhamaanu dhugaadhumaan dubbii Waaqayyoo barsiisuudhaan ta'uu danda'a, gara Kiristoositti isaan guddisuudhaaf ta'uu danda'a. Waldaa kiristaanaatiif amantootaaf gaafa dhamaanu rizaaltiin isaa in mul'ata. Geggeessaan dhama'u, tajaajilaan dhama'u gaafa jiru garaan amantootaa ija jabina guddaa, booldinesii guddaadhaan kan guute ta'a. Dhugicha dubbachuufis ofii Kiristoos irratti amanannaa jabaate kan hin mixxiqne, kan hin raafamne qabaachuufis taanaan garaa ija jabinaan guute qabaatu namoonni. Rakkoo waldaa kiristaanaa keessa jiru keessaa inni guddaan isa kanadha barammaa kana. Namoonni waanuma xixiqqoo kan isaan sodaatanii fi jireenya ofii isaanii mo'achuullee amma dadhabanitti tajaajilaaf booldinesii kan isaan dhaban, haala dhufee darbuun kan isaan raafaman, raafamuun eessaa dhufee yoo jettanii garaan namoota ija jabinaan argina jechuudha. Ija jabinaan akka inni guutamee hin jirre argina. Garaan namoota Kiristoosiin amanachuudhaaf, Kiristoosiin jiraachuudhaaf isa kanadha wanti waldaa kiristaanaa barammaatti irratti inni guddaan tokko. Inni kan biraan rizaaltiin waldaa kiristaanaaf dhama'uu maal yoo jettanii jaalalaan walitti hidhamuudha jedha.
gaafa liideriin yookaan geggeessaan yookaan tajaajilaan amantootaaf dhama'u jiraatu amantoonni jaalalaan kan walitti dhaman ta'u tokkummaa jabaa qabaatu. Gaafa sana immoo tokkummaa sanaan ulfinni Waaqayyoo hin mul'ata. Biyya lafaa irratti illee warra Kiristoosiin hin qabneef ifa ta'uu, fayyina ta'uu, jaalalaan walitti hidhamuu akka inni rizaaltii amantootaaf dhama'utti lakkoofsa itti lakkoofsa lammaffaa irraa arganna. Inni sadaffaan nuun kutaa kana keessaa arginu badhaadhummaa amansiisa guutuu qabu isa hubannaa keessaa dhufu isatu argamaa jedha. Kun immoo dubbii Waaqayyoo hafuura qulqulluudhaan hubachuudhaan badhaadhummaa hafuuraa argachuu kan agarsiisudha. Dubbicha immoo hubachuu kan dandeenyu dhamaatiidhaan yeroo itti jabaachaa deemnu akka inni ta'e badhaadhummaa amansiisa guutuu qabu jedha. Isa hubannaa keessaa dhufu. Badhaadhummaan amansiisa guutuu qabu kun badhaadhummaa qabeenyaa miti. Economically stable ta'uu jechuu miti. Dubbii sagalee Waaqayyoo hubachuu, Kiristoosiin hubachuu, jireenya kakuu haaraa hubachuu, karaa irra jirru kana deemsa amantii karaa Kiristoos Yesuusiin gara jireenya keenyaa eebba dhufe kana paakeejii dhufe kana hubachuudhaan namoonni stable ta'u, kan hin raafamne ta'u, kan hin mixxiqne ta'u, amansiisaa kan ta'e sooruma amansiisaa, badhaadhuma amansiisaa akka isaan argatan godha. Yoo nuun waldaa kiristaanaaf hin amaana ta'ee isa jedhu jireenya Phaawulos irraa barannaa. Isa afuraffaa dhoksaa Waaqayyoo isa Kiristoos keessa jiru beekuutu waldoota kanaaf ta'ee ani waan ani isiniif warra Laawodiqiyaaf warra fuula koo argan hin argine hundumaaf waan an dadhabee fi yaada jedhu of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf egaa Kiristoosii wajjin hariiroo gaarii qabaachuu, Kiristoosiin hubachuu, dhoksaa Waaqayyoo isa karaa Kiristoosiin bakkeetti ba'e waa'ee fayyisuu Yesuus Kiristoos biyya lafaa hundumaaf, qomoo hundumaaf, saba hundumaaf akka inni ta'e dhugaa dubbii Waaqayyoo paakeejii Yesuus keessa jiru kana hubachuudhaaf waldaa kiristaanaaf kan dhama'u, dhalootaaf kan dhama'u, warra isa beekaniif warra isa hin beekneef kan dhama'u tajaajilaan akkasii yeroo jiraatudha jechuudha. Kanaaf nuun illee daangaa tajaajila keenyaa bal'isuu qabna. Iskooppii keenya bal'isuu qabna. Waldaa kiristaanaaf dhama'uu qabna. Carelessly tajaajiluu hin qabnu. Waan nuu kennameef, waan dabareen keenya ga'eef utuu hin taane paashinii gaarii qabaannee compassionated taane waldaa kiristaanaa tajaajiluu akka qabnutu kutaa kanarraa barannaa jechuudha. Walumaa galatti egaa waldaa kiristaanaaf dhama'uu keessaan eebbawwan akkasii waldaa Waaqayyoof argamsiisuu akka dandeenyu kutaa kanarraa hubannaa. Keessumatti immoo dhugaa sagalee Waaqayyoo barsiisuuf barachuudhaan eebbawwan argamanidha. Eebbawwan kutaa kana keessatti barreeffamaniiran baay'een isaanii garaa ija jabinaan guute, difratiidhaan, boldinesiidhaan kan guute, Kiristoosiin amanachuu irratti kan jabaate, kan hin raafamne, kan hin mixxiqne, wangeela gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbachuurraa duuba kan hin deebine, saba jaalalaan walitti hidhame, saba istaandii amansiisaa hin raafamne, hubannaarraa, beekumsarraa kan dhufu qabu argachuudhaaf akkasuma dhoksaa Waaqayyoo isa Kiristoos keessa jiru sirriitti beekuudhaaf beezmentii guddaan, karaa guddaan Phaawulos irra fayyadamu sagalee Waaqayyoo barsiisuu fi barachuu warra kana lamaan irratti xiyyeeffannaa guddaa godhe akka inni dubbachaa ture. Maaliif kutaa kana gaafa ilaaltan beekumsa, hubannaa, beekuu warra jedhaman kanarra deddeebitanii argattu. Beekuu, beekumsa, hubannaa, ogummaa warra jedhaman kanarra deddeebitanii argattu. Kun immoo dhamaanee barsiisuudhaan, dhamaanee barreessuudhaan, dhamaanee hubachiisuudhaan, dhamaanee hubachuudhaanis eebbawwan argaman akka isaan ta'an in hubanna. Baay'ee macaafa qulqulluu keenya iddoo garaagaraa yeroo dubbifannu gooftaa Yesuus Kiristoosis tajaajila isaa keessaa harka caalu barsiisuu irratti kan inni xiyyeeffate. Raajii dubbateera, dinqii hojjeteera, waa baay'ee godheera. Wanta Yesuus Kiristoos godhe baay'een utuu jiru garuu biyya lafaa irratti Yesuus Kiristoos maqaa Rabuunii jedhuun utuu inni waamamu argitu. Rabuunii jechuun barsiisaa jechuudha. Kanaaf maaliif barsiisaa ittiin jedhama iddoo baay'eetti Yesuusin ittanii gaafa ilaaltan baay'inaan kan inni xiyyeeffate barsiisuu irratti waan ta'eefidha. Saba gaafa arguun barsiisaa, galaanarra doonii irra taa'een barsiisaa, kophaatti barsiisaa, warra 12 barsiisaa, uummata barsiisaa, guyyaa 3 barsiiseera, gaara irratti barsiiseera, mikuraabii keessatti barsiiseera. Barsiisuu irratti xiyyeeffate gooftaa Yesuusis. Kunoo Phaawulosis barsiisuudhaaf, barachuudhaaf, ogummaa sana, beekumsa sana
bakkeetti baasuudhaaf namootaaf ibsuudhaaf xiyyeeffannaa akka godhe kutaa kana keessaa arguu dandeenya jechuudha. Innaa badhaadhummaan ogummaaf beekumsa hundinuu egaa Yesuus keessa dhokfamee jira jedha lakkoofsa 3 irraa. Macaafni qulqulluun keenya iddoo biraatti immoo keessumatti 1 Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 24 gaafa ilaaltanii Yesuusumtiyyuu ofii isaatii ogummaa Waaqayyooti jedha. Waaqayyo Yesuusin ogummaa keenya nuuf godheedha Phaawulos. 1 Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 24 isin ilaaluu dandeessu. Yesuus Kiristoosumtiyyuu ogummaa keenya ta'e akka inni nuuf kenname badhaadhummaan ogummaa hundinuu badhaadhummaan beekumsa hundinuu Yesuus Kiristoosiin keessa dhokfamee jira. Maaliif kutaa kana akkasitti barreessa Phaawulos isa jedhu introductionii ergaa kanaa wajjin wal bira qabnee waa tokko ilaaluun barbaachisaadha. Gaafa jalqabne waldaa Qolosaayisiin jeeqaa kan ture barumsa dogoggoraa keessaa tokko Gnosticismiidha jenneerra. Gnost jechuun beekumsa yookaan Gnosis isa jennu afaan Giriikiidhaani beekumsa jechuu akka ta'ee fi namni beekumsaan fayyaa yookaan immoo waa'een fayyinaa tapha sammuutii falaasama jedhu sabi sun qabatee barumsi dogoggoraa akkasii sabicha keessa galee akka ture waan beekuu fi inni isin beekumsattan ogummaa jettan filsifinnaan isin qabattan kuni Yesuus keessadha kan inni dhokfamee jiru malee Yesuus yaala beekumsi jireenya ta'uu danda'u hin jiru. Yesuus yaala ogummaan fayyina laachuu danda'u hin jiru. Ogummaan hin barbaachisa garuu Yesuus keessa dhokfamee jira. Beekumsi hin barbaachisa baay'ee garuu beekumsa caalu Yesuusiin beekuudha. Innumtu mataansaa ofiisaatii ogummaa keenya jedhee warra Qorontos rakkina wal fakkaataa qabdi waldaan Qorontosiif waldaan Qolosaayisii. Gnosticism inni jennu kun Docetism inni jennu jalqaba introduction irratti kaasne kun baay'een isaa waldoota kana lamaan keessatti sirriitti mul'atu. Falaasama warra Giriikiiti waan ta'eef bara sana keessa Giriikiin waa baay'ee doomineetii godhee ture. Polotikaa sana aadaa sana waan baay'ee doomineet godhee ture waan ta'eef isa kana cabsuudhaaf ogummaa dhugaan Kiristoosidha. Kiristoosuma keessa jira inni jireenya laachuu danda'u jedheetu ogummaan biyya lafaa kanaa immoo Waaqayyo biratti gowwummaadha jedha. 1 Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 30 lakkoofsa 24 akkasuma 1 Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 21 lakkoofsa 25 boqonnaa 3 ammas lakkoofsa 18 amma 19tti gaafa ilaaltan ogummaan biyya lafaa kun Waaqayyo biratti gowwummaa akka inni ta'e warri biyya lafaa ogummaaf hubannaa ta'edhaan sanaan bara sana warri Gnosticismii hordofan barsiisan namoota fayyisuu dadhabnaan dubbii gowwummaa nuun lallabnuun namoota fayyisuun Waaqayyotti tolee jedha Phaawulos. Dubbii gowwummaa jechuun wangeelatu gowwummaa jechuutu hin taane falaasama baay'ee kan of keessaa hin qabne riisarchii baay'een kan irratti hin hojjetamne amanuu duwwaadhaan jireenya namaa keessatti kan biqiluuf kan ija godhatu isa nuun dubbannu nu warri baay'ee hin baranne Phaawulos illee yeroo sana barateera iyyuudha. Ergamoota keessaa baay'een isaanii hin baranne turanii waan nuun saayinsii malee dubbannu waan saayinsa waan ta'iniin nama fayyisuun Waaqayyotti tole karaa amantii jedheetu warra Qorontosiifis warra Qolosaayisiifis barumsa dogoggoraa yeroo sana ture yeroo inni faayit godhu argina jechuudha. Beekumsa gaafa jennu dhugaa sana beekuudha. Dhugaa sana hubachuudha. Kiristoosiin beekuudha beekumsi. 2 Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irraas kan argachuu dandeessu. Ogummaan immoo beekumsa hojiitti jijjiirameedha. Beekumsa arganne sana informationii arganne sana immoo apply gochuu kan dandeenyus karaadhuma Kiristoosidha. Lamaanuu Kiristoos keessatti argamu kan jedhu Roomee boqonnaa 11 lakkoofsa 33 1 Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 8 irraas yaaduma kana arganna jechuudha. Kanaaf egaa ogummaaf beekumsi Kiristoos keessaa argamu kun immoo maal nu fayyada seeru lakkoofsa 4-5 irratti irra deebi'ee nan dubbisa. Lakkoofsa 4-5 irratti ogummaaf hubannaan beekumsi Kiristoos keessaa nuu burqu badhaadhummaan isaa Kiristoos keessa dhokfame kun maal nu gargaarannaan namni tokkollee dubbii nama wallaalchisuun akkasin hin gowwoomsineef kana dubbadhaa'edha. Gowwoomfamuurraa isin oolchaa jechuu isaati. Kiristoos irraa namni barate ogummaa Kiristoos irraa namni waraabbate hubannaa isa Kiristoos keessa jiru badhaadhummaa Kiristoos keessaa namni waraabbate barumsa sobaan fudhatamuu gowwoomfamuurraa afaa jechuudhaan. Kanaaf boloo tokko bara kana keessallee waan nama gowwoomsu baay'ee jira. Wangeela fakkaatee wangeela sobaa, Kiristoos fakkaatee Kiristoos sobaa, wangeela badhaadhinaatu lallabamaa, wangeela mootummaa Waaqayyoon agarsiifne, Kiristoosiin giddu galeessa hin godhanne, ija jireenyaa, ija qulqullummaa hin naqannetu
iddoo baay'eetti walitti qabama namoota baay'ee gidduutti lallabama. Garuu namni ogummaaf hubannaa Kiristoos keessaa dhufe waraabbate akka inni gowwoomfamuu hin dandeenye barsiisa namoota xaarotaatiin Efesoon boqonnaa 4 irraa akka dubbatu sana jechuudha. Gowwoomfamuu akka inni hin dandeenyetu kutaa kana keessaa argina. Walumaa gala kanaaf kan kana fakkaatan naareet kan godhuudha. Qolosaayis boqonnaa 2:1-5 waan tokko waan gaaffisiitu ta'uu jiraate achumaan karaa barreeffamaa karaa garaagaraatiin na gaafachuu dandeessu. Gooftaan isin haa eebbisu. Yeroo ittaanu kutaa 10ffaa itti fufna. Boqonnaa 2:6 kaafnee amma 19tti kan jiru walii wajjin itti fufna. Gooftaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Yeroo gaarii. Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry.